أنا خنا الرادة بمسيسو يامو كما بيانا كان حاجلو شرط خناتي بيتي حاجلون لا سديتو ماني قربت كلامك آخر إني بدي كنت ألاقي عملنا نموت حيو الربطة جيرانو Abu danga dabruudha barbaadeetiin jedhe bar qalbiin kaka jele kada lagee miti qalbiin bisteettanii ma bakiinaan sun maa itti dhufte makiinaan maa kottee afran ol gara galchiteen ammoo maaliif mataa keessa shirri inni yaadee deemu san keessa yaasuudha. Arra nuti hadiisaati yoo beekamtii halaalan yoo barbaadan rabbiin barga sidhaa akka rabbiin gasi deebisu beekadhaa isin. keessa sirri aadaa dhufanii isin dabalatee namoota biraadhe khaliifaa maa ol galchitanii warra abduseen maa ol gale namoonni halkan guutuu arbochiisa saala haadhatee akkas godhi jedhee nama arrabsutu hukumiinatti kennaan aalimni dhabame namni akkana nama dubbata waan hin jenne kamaal keenya antakka haadhatee akkas godhi nama hin jenne yeroo biraa dubbatu daalu heddan yoo waan an godheef illee nagaafatu heddan dubbatu waan sanii gaafatu khalifa waan nagaafattu qabdan ana akka oromootitti jiraatu danda'a yoo akka islaamatitti na dhiibanii na baasan akka ilma oromoo tokko jiraatu danda'a mirga qaba. Okay, video sana kanatti ta'uu quba video sana kaastu Inkasa koy khalifa inkasa koy khalifa ani alimatti kenne dubbiti alimni kaasinaan jedhu ni kaasa waan abu hasan irraa sheriyaa dhufanii namoonni biralee ibiddi lamatu ka'e yeroo kan ibidda lamatu tokko isinitti kenne taan itti wareegam waa'ee gara amantii ibiddi kaayiroo ka'e aga ammaan dhaamne boba'aa jira akalee miti namoonni as keessatti hirmaatanii ibidda kana itti shiddaniitu jira sigalee ebaluun galcha shema kaawi ebaluun galcha miti yaa akii rabbii sodaadha kabajaa isinii godhean sheekoo sheriyaatiin galcha sheekota biraa galcha abu abbaas maalii jedhu abu jinni jedhu dhiisatti akkamitti dubbiin annama jeese abboo nama na kafarsiisa dubbiin kun yoo nama ajjeefne wayyaadha waan guyyaa irra islaanaa jeefne kabadha khalifa waan beeyne naas ani jaahila waliin odoo aaliman jiru ol bahee namni waa hakamuun dubartii meena dhagaaga dubartii waa dubbatuun eeybit tuuta dubbadha miira keessaa bayaati ila sheekamu miira keessaa baya bakki jiru bakka kabajaati kabajaa waliin haasawaa jirra namni ulee waliin fiigaa jiru wayiituun jiru suuta haasawa keessan isin durgaa Alhamdulillah jedhaati dubbii walii dhageeffadha yoo khaliifaan qaabu yoo isin qaabu yoo an qaabu yoo makkaawin qaabu seeraan ala jechuun kuni ol kabajaa deemu sheekamaali miidhaani isin amma hojjettan kuni wanni isin wajjattan lubbuu namaa tara haqiiqatti yoo dubbanne dhugaa rabbiititti wanni kun badii guddaa diliidha maasiyaa guddaa waan kanarratti isinii tokko viidiyoo hin haxxanii viidiyoo haqaa haqiiqatti haqaa isiniifis hin ta'u nama bira jiru hundaaf hin ta'u haqa balleessa nuti akka nama diinii tokkotti akka nama ulamaa tokkotti nama daa'ii tokkotti jecha ulamaa ummaan qabu akka nama daa'ii tokkootitti wanti kun ana biratti lubbuu namaa caalee argamee jira isinii galee isiniifis anaafis sheek Kamaal maal waan akkanaa dalage waan jedhu baay'ee na dhagamee jira maaliif osoo gara biraatitti waan akkanaa daladanii akka gaafa gartee duraasani hagana natti hin dhagamu isinii galaami hujjaajota waliin warra ihraamaa qabu waliin waan akkasiisan oofaa jechuun bakka addunyaan argitu kana keessatti bakka addunyaan ija kana gadi qabdee ilaaltu kana keessatti wanni kun osoo dhufe mushti'ii miti ana Abu Yahyaa mana kanan kaa'u wallahi dhugaa dubbatu osoo gaafsan dhagahe guyyaa san suuraa san viidiyoo san kaaftan sa'aatii daqiiqa san keessa kaaftan hin argine ani waan biraatiin mashguula ta'e sheekamu kanaafi waan namni isiniin jedhu waan namni nu barreessu kana laalina kana biraa guddanneerra ani Sheek Kamaaliin walii yoo jiraadhe namni haywaan afaan hin beekne afaan walii galee yoo jiraate sun mirga abbichaati waan ta'eefi isin viidiyoo haqaa tokko khaliifaan dubbii dhugaa jedhee dubbii fudhatama qabu jedhee yoo dubbii sun viidiyoo sun achirraa ka'e Sheek Kamaal dubbiin kun itti dhagahameen hundaafu ifa haga ammaatu viidiyoo san kaayattanii irra taa'uun haga guyyaa lama kana ta'uun oolu na fakkaatan beeku guyyaa kalee galgala ta'e dheengadda galgala ta'e garuu hubanne viidiyoo san haqa balleessa yaa sheeka kiyya
rabbiin dheengadda isin baase rabbiin dheengadda namicha duufaa isini bu'ee jibbaa ka'abaa tanaa yookaan xiqqeessaa ka'abaa kanaatiif hin waraabdan jedhee qalbii kee keessatti fudhadhu akka nama tokkootitti akka isin beekutti illee. Laakiin dogongoraan dalagdan ta'e beekaa dalagdan ta'e isinii fi rabbii alamaatti walitti beeka. Wanni sun lubbuu namaatii ol irratti wallaahi billaahi tallaahi baay'ee nama qaddisiisa yaa'ati. Wallaahi ka booyaa qaannu har'a arrabaa fi asirra teennee afaan midhaafannee qaaqaa jirra jechuudha. Kanaaf sheekka maalii kiyya tokko viidiyoo san haqaa lammata diliin isaa lubbuu kee qalamuu qabaa jedhatanii sheerriyaa isin warroota garee walii jaartii garee fixaaleeyyii tanaan lubbuu kee ba'uu qaba jenna isin dura dhaabbadhu. Isin warra sharriidhaan qabdu warra sharriidhaan qabu dura dhaabbadha malee sheerriyaatiif isinatti murteessinaan ani duyyoodhaan jettanii. Ija keessanii nu akkamiin laaltan akkamiin dhageeffattanii akkamiin qalbii keessa galfattanii waa san ijji isin laalaa booyaa imimmaan haqataa ka jennu ture malee waan akkasiisan waan bada waan fokkataa san wallaahi haqaa isin dachii kanarratti waan hin taane oofuu kanarraa ugaabadha jedhan namni hamtuu takka facaase hamtuu takka gartee namni tokko dalage hamtuun sun nama tokko irra dhaabataan jiru mana hundaa seenee namni marti dhageeffataa Hawaasatti waan hin jiruun barbaada. Abu Yaayaa biyya galatoomaa ulfaadhaa akka hawaasaatti hawaasa bakka bu'ee wayin jechuu barbaada. Hawaasa kiyya hawaasa Oromoo hawaasa Muslimaa Kamaal Abdallaa lafa kabajamtuu lafa namni ogurra deemullee ta'e jedhurratti waan ilmi namaa hin hojjete dhuguma qalbiin teenya zanniin teenya nu baddee jirti akka ilma namaa tokkotti akka ilmoo muslimaa akka ilma muslimaa tokkotti tarkaanfiin ani silaa irsarra borfachuu barbaadu onneetiyya keessa jirti. Amma nuti wanni godhuu qabnu haqa jechaa jirtan komentii teessaniin harka viidiyoolee bakka biraatti waraabaa jirtan hundaniin harka haqa jechaa jirtan wanni deemaa jiru waan nama fudhachiisuu miti waan nama liqimsiisuu miti. Viidiyoon san hanga ammaa taa'ee inni immoo tarkaanfii namni adabbii namni narra fudhachuu barbaadu hundaniin fudhadhee jechuun waan hin malle. Viidiyoon san ka'ee achi booda immoo mirga haa galuu wanni isin jettan dhugaadha. Tan lammadaati. Murteen nuti eeggannu murtee warra gartee hayyoota amantii beektoota amantii nu dura jiranii haa eeggannu. Achiin booda tarkaanfiin anifaan jaahilli akka kiyyaafuun fudhachuu danda'u tarkaanfii hedduudha waa meeqa nyaachifadhee hin taa'u jiran rabbi adagaa gommaa makiinaan naa galchu Kamaal ani qofti nuun hin gaaf isin guutuun dhiisa waa meeqa nyaachifadhee hin taa'u jiraaf as garagalee woonii fi hawaasa kana maqaa arrabsuurraa dhaabbate hawaasa kana bakka bu'ee hawaasa kana maqaa arrabsee muslima addunyaarra jiran maqaa xiqqeessuurraa dhaabbate viidiyoo san kaasee rabbii isaa tawbaa ni khofla Kamaal Abdallaa Umar khoflaa jira laal komentii jira khoflaa jira waan kana irraa deebi'aan jiru ustaaz Abu Yaayaa waan kana dhugaa walitti himtan dhugaa walitti hima ni dogongoree miti beekaati lafa kabajamtu san bira dhaabbatee ilatti kaabaa kaameeraa qabaa waraabee jira waan san akka irraa dhaabbatu hawaasa kana garaa madeessee jira akka nurraa dhaabbatu nurraa godhaa nurraatti dubbadhaa gurbaan وخنمانن جا نجيان ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب ما لك أنا من نمن تاني ونجاني تقول مين أجا من نديران بي أسادو. كمان. أنا نما سودان كان ربي بقى سودان. أبو يايا بي تقول كيس أجرا كبجا وليكام نامي. أكمل تلبيت نياتي فدي جدا دينا كمرجع. دينا كمرجع. أنت كذا غربا بكرة كنا حيوانا كنا نه. أورمو ما ولي تكمل. Please. أكا أورمو تجراتو دنداي وانا إبا برايو دبل. مالتي كيسا مسلمة جرانا أتي أنت معصوم وأنت رجال معصيات سر رجال عليك الإثم جان ابن القيم ابن الجوزي فان ابن تيمية فان خناف وانا كنا راوف إيجا دليل وان فيتن رتك ما فيتن التي هنقولتنا annamni hin baanu ustaazotaan baana annama dogoggore hin baanu namni dogoggore immoo dogoggore jira maaltu isa barbaachisa wanni isa barbaachisu waan isaa malu godhuudha naman sodaatina maal isinii godhaa wanni achisiisu hin jiru wanni asirraa siisu hin jiru namni kun kanaaf an akka yaada kiyyatti akka Khaaliditti akka wallaalaa tokkotti namni kun waan haraamiti kun islaamummaa keessatti haraamiti kamaalarraan tana dhaabbattee أجائب جزاك الله خيرا شيخ خالد هيون أكن هيون بيكم سجتون متام بيكم سات متان إسا أكن نمني أكنت والقر سود أكبا ملي بدأ كين خالد مو بدأ شيخ خالد لا سجلن تيود أقام تفتحتين اسم الرابوا أبو يحيى إمام نابودا شبخ خيانا كبا خناف إيه كمال هران تنا نسر بيمي
خنان دورا قافا حجاج بن يوسف في يبلش خيستي جاء رجل إلى بئر ماء زمزم جام ماء الزمزم خنبير رفيت أصوني في كعبة طواف الجرود حجاج بن يوسف فبال في البئر بئر رابتيتي بئر خيس في الجاني جزيني في الجاني فأخذ حجاج بن يوسف فضرب حتى أطاحه على الأرض توميتي حدقي الراباتيتي هنكنا ميجتو ققبتي ستومي حجاج بن يوسف تنبود فوليتي فأعطاه للشرطة فقال أسجنوه جي فولاتي نمتخنا ديماتي حداجي وبعد ذلك سألوه هذا الرجل تنبود نمتخنا قافتنيتي مالي في أكنا دليدي جنانين أريد أن أشتهر ولو كان بالمعصية جي بكمتي أرقجون بربادي أصوني في معصية اللي دلقي أكام بكمتي أرقجون بربادي جي حرانتنا حجاج بن يوسف أمتا إبتو كدورة فرسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا هجراتي أما سقلتمي وهي تشوقاف النبي يبولج حرانتنا خمتو كوفي إبا أفري في أفرتمي أفر خيسة تينيتي نمي تبيري خيسة في التعني جنيتي سحاسو وجر أكو مسني يتشو كمال خوني حرانتنا نمي قافة سنة كانت كعبا برنا دابتي سير بسن جئتي المخيافس هم المخيافس بر نمي تشخون كانت جئتي الهماب المخيات اللي هنقو ياك يامان دابتو تيجو غافر فاخاتي بديت كدليدو متاخي قف اوسو هنتاني المونت اللي تيس كان فجو دنديس وان خناف انا كياد خيتي اكنما سمو هنگتي قوق ابو خنتي وني خوني يوني في خدم دهمتاتي كمال شيخ جتني اللي يامنا انا مبوده وللك قبو خنا ديسا نمني خون شيخ خامت اني نو شيخ نان جينا جي جرا ايغا اني شيخ نان جينا جي سي وني شيخ ما تبتان ستني في الجود غرومو باكا درمي دابته خن أجدي بيه وان براها سي خن أجدي بيه وان براها سورة نمتش خنا يا الله هنا خنا الرا دبم سيسو يودن دهم نمو شرطة تخناتي بيه هاجلو كاباني يو بيه قلتان إنه أجتني هذا بتاعو توبيا خيسا أونلاين ننجرو شبكة رب هيك في هاسون دندو هاجلي بيه في خيسة درجتو مالي في بديت أنا إني وني دلقو في نفسية إساتو كبمو دلبي نفسية إساتو فكبمو دلبي أمس خسن درني رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي القرآن خسيت مال جاء وإذا قيل لهم اتقوا الله أخذته العزة بالإثم جاء أتشدي بيه جزيني في أتيس ربي صدادو يتين على ما منافقا الرا لا يصدادو ما نقوتا أتيت ربي خيتينا من جاجا خن على ما منافقات مو يونا ما تكررت أرجيت أتي منافقين يتونين رسول ربي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أنت كافر وأنت منافق جان قرم مو يوسف يسارت أجرت سفسني وصفون دوركان كاب خنافونا متشخوني صفتنا نكبا صفتنا أكجاري كبا فكباتي هو وني برباتي سومالي والصبون انتاتو والدوبة دي بتني أستاذوني أكبرها حاسه إرّا أبام منا أباتو كوباناتي مرتي يوني في أونلاين الرادة بمسيسون تاتيس أونلاين الرادة بمسيسا نمتشخوني وني بربادو بكمتي تنا يو خدور كتان تاتي بريتين ديبو خناف أكا نما ولالا تكوتي يا أونلاين خنا الرادة بمسيسو يامو كما بيانا كان هاجلو شرط خدناتي بيتي هاجلون جاء إيفا من أقول فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك دعوة في الدين ماني كربت كلامك آخر السلام عليكم ini badi guddaa dalagee ammallee namoota hayyuu arrabsaa jiran irraa ايوه عكس yaa galatooma buusaati takkaan deebistan boodara deebistan afwani yoo dubbadde obboleewwan kiyya dhiifama yoo naa gootan waa xiqqoo si dubbachuu barbaadeeti Abu Yahya نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد دور سودا obboleewwan kiyya hundi keessanuu kabajama ulfaadhaati haqiiqatti wanni argame kuni waan nama yaachisu akkamallee nama sodaachisulleedha irra caalaa waan an dubbachuu barbaade Ustaaz Khalid dubbatanii jiran wanti kuni waa hedduu keessatti ilaalamuudha qaba akka waliigalaatti akka mujtamaatitti illee kaarisaantu yookaan rakkoon amma argamte tuni akka hawaasa islaamaa guututti illee waan ilaallattu qabdi ammas nullee akka oromootti waan nu ilaallattu qabdi waan keessatti ammoo maal gochuu qabnallee waan jedhullee keessatti ilaaluu qabna ammas ammoo waan nama akkanaatii fi jaarsummaa hin ta'an jedhaniitiin jaarsummaa taa'uunii fi guddoo faayidaa qabanatti hin fakkaatu maalii fi namni akkanaa kun ishaa'aadha wanni barbaadu ishaa'a jechuun oduun isaa amba hunda bira geettee akkasitti wanni hajjettuudha barbaada waan ta'eef yoo jaarsummaa ta'an inumaa itti dabalaa deema
مال يو قطعة تاتي قطعة درو رب كاي سبحانه وتعالى حرام مكة كيست نمنوهم بيكا رب سبحانه وتعالى هند آدته بر قرآن كيست وما هندكاي مال جدابر وما يريد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم نما حرام مكة كيستي بإلحاد حسابا به دانغا دبرود بربادة تنجيل بر قلب كجيل كذا لقي مت قلبي دانك كجيل قطعة لا لسا إسا لا لسنا جدبر كان الرا كان يمتي إمام أحمد فاتو لما إن غرغدان بر مكة كيس غياتو كول تروني نما سوداچيسا جيران إنما علماء غريم بير دبرني بر مكة كيس من جارتني تاون نما سوداچيسا جانيتين غياتو كوسو كيسان باني كيسابا مال قلبي كان كيس أكتسا يو ودفيتين جدي رب سندي سو رب قطعة لا لسا قطعة وانجشون أچكيس جيرتو جيچا غرا ربي تين قطعتني رب كايف جيرا دغادا إسين أما درتين بيسم مكينا بغسيان بيستيتني ما بكينا سما تلوفت مكينا ما كوتة أفران والجرا قالتين أمو مالي فينتين تلينيني رب النباس يعني أنا يبي سود أبدان جريا قولي قديم رب سبحانه وتعالى بر نمسن هنك تعتنا جري لقال هنك تعتة أما اللي نيس والله نيس تنا رب النم تكل النيفني نم تكل النيم جرد بلاتاتنا مبر من يكوني من كبجاك أبو رب سبحانه وتعالى دتشي دنيا كان الركاي ورا مشكتوت عتيم بر سير ببرد سير بنجري ملنا مسلم عتيميت وما كانت صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية ورد سربا في قود أفي وما هو من كنين برات من سنبرات بر صلاة إساني قد أتاني كسد دائما مال جل رب سبحانه وتعالى وما كانت صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب جلين كتآت لا لسا إني تهي نتنما هو جل رب سبحانه وتعالى وركنا جرى ربي تين سبحانه وتعالى سكان جرى نويتين هو مال قتشو برباج سكان جنو أصو أنا فكينا أول قاسم يوكان مو أستاذ أبو يحيى اللي سنتاني نتأمل ورني أستنى رتاسو جرو أمة إسلام الرب كبونيتي الدين إسلام الرب كبونيتي أنا أصوتاتي لقال وأنا تبلس أني ردبرو في دندا لكن أك إسلامات يودبني نوتي من نبي ربي عليه الصلاة والسلام أصولب بنجراتنا كم قد جراتين تين تلا نبي ربي عليه الصلاة والسلام وصور رجراتني من إنسان من ربي كبجة كان برات نمني أكنا قولي من ربي كبجة عبادة قارد دي بسي ربي سبحانه وتعالى سينا مشكتوتا قوتو حكيت هرك مسلمتوتا كاي عبادة كيسا قولن وصوجراتني كم قولن جداني مي عمر بن الخطاب هو صوجراته هو عمر بن الخطاب بيتني سبق من قسل من الأسبق كان جراني نمتيجا غرام سريتي شبهة تكو خاصو بربادة بر تكو سي قرآن الردو بچو بربادة أنا تبيك جري قرآن الرواكا سو بربادة جنن بر كابا غرة كابا فدا جريني مدينة في تشيسيسني بر متا دا تيغا ياسي متا رها دا جري متا كيسو سو كوبير أنيستوم كوبير ساتين أسوتوم تيغا كيسا ياسي بر بودا من هدات الدربات دا جرين من هدات باسني بتفيدن بر يا عمر جرين ام تجسون يا عمر أسواتي متا كيسا نتوم تبر ون أم متا كيسا شر متا كيسا تان كبدي تندمو نكيسا ياتي لمتى جرين أتشبودا ديبسيتين بيجتي قالشي نما شبهة ويجو تشوف ديمو سلا قرصيسا عمر رضي الله تعالى عنه أرى عمر تنجر ملي قرصيسا سلا عمر متى كيس تمني متى كيس شريني عادي ديمو سان كيس يا سودا أرى نوتي أنا والله فيديو سان حق جنتي نسان كذا دو أكا كيت مالي سان كذا ني أكو مرتي إسلاماتي أكا عمر سنتي أسو ربي كيستي وانتو كونسوداتين أسو يسلي وننجرين مرتيك أجيلا دا كنو برباچيس كان أمون غوچو دافي نمني دنداو أكو ما مستاذ خالد جيران كان غرة كباني شرطتي كناني هاغلو قاليتي لفا هاكوتوتي خلاص أچمتي نو تركي يو جتي فكتسانو كعبا أچي ترغي برات تنسربوتي وان برادة دابو بر كيو فيتي هاسربو مالي كعبا برات تنسربو وان برادة دابو كيو فيتي تاسربو مالي كعبا برات تنسربو تنقدا بهيت نتدعوا قونا إجولنا ما أمانتا إسلام من كمنين إسلام ما عمل غاري بريچين تيمنا أسينا مو كن نجلا ديغاتين ديما نجلا ديغا ديم أتشلو فاني متانو نكوب سنو إسينو أكنا ننجدانيت نتأسي إجولة مسلم انتهين كوتا إسلام ما كبتنا جنتين دعوا قون أسينا مو كنا مو أسين ديغا والرجال دوبا دابتين ديغو كان أفهمو أن ننجدو أكا كيت jaarsummaa wanni ta'aniif guddoo hin jirtu mari'adha isaan taa'ina mari'adha ofii keessani maaltu malee jedha hingeeffadha inshaallah diliin isarra jiru maal inni waan dubbataa jira yoo itti diliin kusuma
gartee simmoo nu gartee irratti haasa'u kana waan irratti haasa'u nu kana isaan badii irraa jedhaa jirra malee isaan jiru jechuudha. Diin irraa deebisaa jira. Diin irraa akkamiin qulqullaa'uu qaba jennee gaafannaaniini anwaan maan nam murteessin dilaawee dilii kiyya kana keessatti waan ulamaan inatti gartee immoo murteessin fudhadhama jedhamu irratti kaayee yoo reef dhuftanii jiraattan jechuudha. Dura jee dubbatu irratti. Ammallee lamataallee deebi'ee sheekkalii irratti illee akkasuma dhufee waqtii sagaleen keessan ciccitae. Sagaleen keessan ciccitae kukkuta. Akkasitti garsummaa ijaarsa taa'aa jiru nu hundatti galtee waan gale hundatti galee wani akka kanaatti irratti odoo haasofne dubbiin dhumattee osoo gara ulamaa aadde waan jedhu gaarii. Hayyee khayriidha. Isinitti deebitan inshallah kiyya geeffadheetiin irraa gad bu'aati galatooma isinilleen. Ammas ammoo waan jedhu waa'ee wannan irratti waa'ee beekamtii barbaadu irratti musiibaa rabbiin dachii keessatti yeroo ammaa gadhiise keessa tokko beekamtii barbaaduudha. Beekamtii barbaaduun bar haraamaan dhiisaati ijoollee keenya haraamaan dhiisaa bar halaalaan sheekummaadhaan yookaan qaraasuudhaan yoo namni tichi ilmi qaraasa jedheetu beekamtii barbaade bar rabbiin akka isa qixaatu beeytanii. Nama rabbiin mataa isaadhaa ol fuudha jedhee mataa kiyya ol fuudha jedhee beekamtii haraamaan dhiisaati yoo beekamtii halaalaan yoo barbaadan rabbiin bargassiidhaa akka rabbiin gassi deebisu beekadhaa isin. Salamni saaliin of dhoysuu turan malee of beeksisuun turre waan guddaa of harka qabatanii tun ammoo akka gorsaatti akka waliigalaatti yaadni an qabu isin matana kenneetuma sirra bu'an. Isin yoo mari'achuu barbaaddan sheekota inni filatu kanallee osoo hin taane akka waliigalaatti mashaayikni wali qabamanii keessatti ammoo gara laafummaadhaan qofa osoo hin taane. Amma isin namticha kana rabbiin isaa qulqulleessuuti dilii irraa haa qulqullaa'u jechuudhaaf gara laafummaadhaan itti laafu jirtan dhugaadha. Dhugaadha itti laafuun illee shari'aa islaamaa keessa waan jiru. Laakiin sanirra ebalu naa dubbatu miti. Isa achi kaa dhiisaa isa. Achumatti haa sirbu inni agasiif. Isin ofii keessanii gattaa mari'adhaa. Namni akkana maalidha? Maal nutti deemsisu jira? Diina islaamaa maal gochuu jira? Akkamiin maqaa balleessuu jira? Akkam ta'uu jira? Namni kun maal ta'uu jira jedhaati laalaati achi wanna jedhaa jechuudhaafi baarakallahu fiikum an fitadheetii tanuma isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.